bara caalaatti waaqayyo hojii walii gallee jiraannu nuuf haa ta'u. Makapat haliman perfect kulutuan ay ko. Amen. Aman to dulu tikesan makakufta niya makaisos Kristus sila tambito. Bagaimana Kristen? Bagawa kayo ararasati payanasati sa tinubede. Wag guys serbe para malamaf rajati wajinte. Hujan amo bar malamafi pratorpan pagaliban. Amen. Bagaimana musbina hafim. Amin. Bagaimana
riqicha inni nuuf ta'e, geggeessaa keenya inni nuuf ta'e, Waaqayyoon keenya bara baraan nuuf haa kabajamu. Kanaafuu sagantaa guyyaa har'aa iddoo kanatti qabnu akkuma beeksifamaa ture kennaa qulqulluutu jira wanta ta'eef sirna waaqeffannaa keenyaatiif sirna macaafa faarfannaa galata Waaqayyoo keessaa 171 duraaf duuba qaba wanta ta'eef faarfachuudhaan jalqabna. Faarfannaa 171 Yaadu dabarseera gabaanaa yeroo ga'eera Yesuus dhufee nu barbaadeera gargaaraa nu dabarseera gabaanaa yeroo ga'eera Tukuteenu furam nu barbaadeera Yesuusin nu bergee nu barbaadeera Nattiina nu oolchuu nu barbaadeera Nu jajjabeessuudhaaf nu barbaadeera Fayyina nu laachuuf nu barbaadeera Yesus dhufee nu barbaadeera ergaadhaan nu dabarsee gabaanaa yeroo ga'eera yaadamaa toltuu nu barbaadeera maalumaaf dhibooftuu nu barbaadeera Kota gara gooftaa nu barbaadeera Maatii saba gaduu nu barbaadeera Yesuus dhufee nu barbaadeera ergaadhaan nu dabarsee gabaanaa yeroo ga'eera Gooftaa amanadhaan nu barbaadeera jireenya argadhaan nu barbaadeera dafaa ariifadhaan nu barbaadeera araara fudhadhaan nu barbaadeera Yesuus dhufee nu barbaadeera ergaadhaan nu dabarsee gabaanaa yeroo ga'eera egaa cubbamoota nu barbaadeera yeroo nutuu yeroo nu barbaadeera Kota gara gooftaa nu barbaadeera iddoo nu jallataa nu barbaadeera Yesuus dhufee nu barbaadeera ergaadhaan nu dabarsee gabaanaa yeroo ga'eera Yesuus dhufee nu barbaadeera ergaadhaan nu dabarsee gabaanaa yeroo ga'eera Gooftaan ka'ee gara abbaa koo dhaqeetan yaa abbaa koo Waaqayyoon siinis yakkeera si'achi ilma kee jedhamuun anaaf hin ta'u
hojjettoota kee keessaa akka isa tokko na godhadhuun jedhaani. Cubbuuturraa dhibame malee hangafaa lubootaa isa karaa hundumaa akka keenya qorame qabna. Isa dadhabbiin keenya garaa isaa irra kunne garuu hin qabnu. Yeroo nu barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaas argachuudhaaf kottaa jajabinaan gara teessoo Waaqayyoo isaa ayyaanaan guutuutti in dhiyaanna. Cubbuun qabnu yoo jenne of sossobnaa dhugaanis nu keessa hin jiru. Cubbuu keenya yoo isatti manne inni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf hin dhiisa. Jallina keenya hundumaattis nu qulqulleessa. Amma walii wajjin hundumti keenya qulqulluu qulqulluu hin jenna. Qulqulluu qulqulluu qulqulluudha Waaqayyo Gooftaan maccaa lafti hundinuu galata isaatiin guuteera. Hosaa'inaa mootiin maqaa Waaqayyo Gooftaatiin dhufuu galateeffamaadha. Nagaan Waaqa irratti qubaanis ol Waaqa gubbaatti. Waaqayyo Gooftaan isa qulqulluu mana qulqullummaa isaa keessa jiraate teessoon isaas Waaqarraa. Garaa cabaadhaaf hafuura gaddeebi'aa kan qabanitti dhiyoodha. Warra gaddanii cubbuu isaaniitti matanii naga'aa kadhata isaanis hin dhaggeeffata. Kanaafis kottaa amantiidhaan gara teessoo ayyaana isaatti dhiyaannee Waaqayyo keenya Gooftaa keenya in kadhanna. Waaqayyoof galata dhiyeessa. Waaqayyoonis hin kadhanna. Kadhannu hundumti keenya hin kadhanna. Hin kadhanna. Waaqayyo inni amma har'aatti ayyaana isaa fi araara isaatiin nu golgee ayyaana jala nu kaawwatee du'a hamaa salphina hamaa inni nu oolchee Waaqayyo kun galata guddaa haa fudhatu. Sabii akka Waaqayyo wajjin ta'a. Warri barruu Waaqayyoo uluun geggeesse ammayyuu ilillee guddaadhaan Gooftaa gargaara kana galataa dhiyeessu. Hallelujah. Si galateeffanna Waaqayyo abbaa keenya. Sigalateeffanna jedhame wali ceetanii sigalateeffanna Waaqayyo abbaa keenya. Waa'ee gochaa keetiif gochaa keetiif warqeemmeeti warqeetu hanqabnu si ilaanna. Oonu harkaa fudhu harkaa Gasa eeyyummaa keessatti seerkanu jaallate sichis gannuunistu deebii taate argineerra gargaarsa kana booddee sichi makadaan nu baasa. Eeyyummaa keessatti erga nu jaallate sichis gannuunistu dhugumaan deebiite. Si galateeffanna jenna akka keenya bal'ifne si galateeffanna Waaqayyo abbaa keenya. Waa'ee gochaa keeti waa'ee oolmaa keeti warqeemmee
nusiflanna onu harka fuudhu galata keenya si galateeffanna waa'ee gocha keetii walqeemmeetiin feetu waan qallu siflanna onu harka fuudhu galata keenya. Sigalateeffanna Waaqayyo abbaa keenya galanni siif haa ta'u. Gargaaraa saba keenya, eegaa saba keenya, tikee jireenya keenya, nooraa cumsa keenya, ati abbaa keenyadha ulfinniif galanni si duwwaadhaaf baay'ee haa ta'u. Ati mootii moototaadha, gooftaa gooftotaadha. Jecha keenya Waaqayyo gooftaa maccaa jireenyi nuu ta'e aangoo keetii Waaqayyo ati qixxeen qabdu teessoo keerra bara barammoo tee jiraata galateeffamuun sii ta'a ulfeeffamuun sii ta'a kabajamuun sii ta'a ulolchachuun sii ta'a ililleen sii ta'a galanni si baay'atu Waaqayyo. Haleluuyaa haleluuyaa ulfinni si baay'atu galanni si baay'atu. Jiraanneerra gooftaa hundee jireenyaa nuu taatee maqaan kee haa eebbifamu. Sabi kee Waaqayyo galaana du'aa kee si haa galatu. Ijoolleen kee Waaqayyo gooftaa nyamachaa nyaatamuu tasaa oollee si haa galatu. Jiraanneerra si haa galatu. Ulfaadhu waa'ee saba kanaaf. Saba kanaaf ati abbaadha. Saba kanaaf ati geggeessaadha. Saba kanaaf ati gaachanadha. Saba kanaaf ati eegaadha. Haleluuyaa. Galata kee. Galata kee. Galata kee. Bara hin jiraatamnu jedhamnetti jireenya nuu laatte. Bara hin badu jedhanitti daangaa keenya bal'iste. Bara hin awwaalamu jedhamutti jireenya keenya mul'iste. Ulfaadhu. 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 Bara keetu nu baatteetta Yesuus. Haga keetu nu baatteetta Yesuus. Dallaa biddaa nutti ijaarteetta Yesuus. Naannoo keenyaaf keessa keenya buufatteetta Yesuus. Eegumsa kee hamma kana jedhamneef galanni si baay'atu. Ililleen saba kee teesse kee ulfina haa naanna'u. Ammayyuu sabi Waaqayyo sin gargaare ililleen galateeffadha. Ililleen galateeffadha. Ililleen galateeffadha. Haleluuyaa. Maqaan kee haa eebbifamu. Amma immoo si kadhanna. Waaqa guddaa, Waaqa qulqulluu. Ati nu ceesisuu kee yaa Waaqayyo dhugaa baana. Nu dabarsuu kee hin labsina. Amma immoo ayyaana kee nu wajjin ta'i. Hafuura kee nu wajjin ta'i. Galata nu sitti dhiyeessinu yaa Waaqayyo akka qalma toloota teessoo kee ulfinaatti ol ba'ee sitti haa urgaa'u. Waaqayyo abbaa gara keetti dhiyaannee jirra. Jiraataa foon kee dhiiga kee hirmaachuudha. Yaa Waaqayyo abbaa dadhabinni baroota darbe hanqinni baroota darbe yaa Waaqayyo gooftaa humna sagalee keetiin ganama kana raawwatee nurraa haa garaagaru. Nurraa haa garaagaru. Saba keenya haa garaagaru. Dhoksaa kana jireenyi keenya haa haara'u. Hafuurri keenya haa haara'u. Ulfina guddaan ganama kana gidduu kanatti mul'atu. Baana mootaa lafaa kaa'uudhaan mul'atu. Dukkana keenya nurraa ari'uudhaan mul'atu. Wanjoo keenya nurraa cabsuudhaan mul'atu. Taayyaa Waaqayyo gooftaa nuyi guyyaa kana galataan gaafa eegallu maaddii keenya hirmaannee gaafa eegallu seexanni waan garaagaraa qopheesse ajandaa adda addaa qopheesse iraaya Waaqayyo gooftaa ayyaanuma kanallee sababa godhachuudhaan namoota baay'eetti gaddan fida jedhe yoo ta'e boo'ichaan fida jedhe yoo ta'e caban fida jedhe yoo ta'e miidhaman fida jedhe yoo ta'e maqaa gooftaa Yesuusiin gara gara hadiigama. Hadiigamu mana keenyarraa. Hadiigamu naannoo keenyarraa. Hadiigamu bara keenyarraa.
Hindandai maqaa waldaa keessaana. Hindandai saba kana. Hindandai jireenya isaanii. Kallattii gabila Waaqayyo gooftaa. Hafuura gadadoo. Hafuura rakkinaa. Hafuura badii. Hafuura dhukkubaa. Waan garaagaraatiin nu jiidheesse. Waan garaagaraatiin dalluu qabee. Nu qummuusse. Barii keenya gaddaaf gaddaatti qaratu. Gochuudhaaf kan bahe. Maqaa gooftaa Yesuusiin gara hojii isaa hadiika. Bari Yesuusi hadiikama. Ifannaa ofirraa. Ifannaa ofirraa. Ifannaa mayyoo ofirraa. Gargar baasuudhaan hin danda'in. Raawwatee hojiin dukkanaa kan diigame haa ta'u. Barichatti ajaja nuu baasi. Wakkichatti ajaja nuu baasi. Ulfina keetiin dura keenya darbe. Maqaa keetiin yaa Waaqayyo gooftaa machaa sagantaa kana eegalla. Humna abidda fura qulqulluudhaan, lallabaan, faarfannaadhaan, wanta lafa kadhatte hundumaan akka ati nu wajjin taatu jaalala kee naaf haa ta'u. Geggeessaa abbummaa keetiin nu wajjin darbii, nu wajjin ta'i, hamma dhumaatti nu geggeessi. Maqaa tokkicha dhaqee maqaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin ameen. Akkuma amma jedhame macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 40 lakkoofsa 1 hanga 8tti isa jiru nan dubbisa. Akkas jedha: Waaqayyo keessan jajjabeessaa, saba koo jajjabeessaa. Garaa saba Yerusaalem kan rukutu dubbadhaatii cubbuu isaa hundumaa harka Waaqayyo keessaa adaba dachaa lama akka fudhate barii inni garbummaatti rakkachaa ture akka raawwate yakki isaas akka dhiifameef itti himaa jedha. Sagaleen nama lafa onaa keessa lallabu tokko Waaqayyo karaa tolchaa haraa lafa duwwaa keessattis karaa gooftaan keenya irra adeemu qajeelchaa. Dachaan hundinuu wal kaafamu, tulluun gaarris hundinuu haa guguffifamu. Inni bu'aa bayii diriiraa haa ta'u, inni wal caccalaas wal qixxaatu. Yommus ulfinni Waaqayyoo ni mul'ata. Waaqayyo ofiisaatti kana waan dubbateef namni hundinuu kana arguu jira hin jedha. Sagalee tokko labsi utuu jedhu nan dhaga'e. Ani immoo kana irratti maal jedhee labsuu nan jedhe. Inni immoo deebisee namni hundinuu akka margaati. Miidhagummaan isaas hundinuu akka daaraa bakkee keessaati. Yommuu Waaqayyo hafuura isaanitti baafatu margichi hin collega, daraarichi sin harca'a. Dhuguma sabichi akka margaati, margichi hin collega, daraarichis sin harca'a. Dubbiin Waaqayyo keenyaa garuu bara baraan dhaabatee hin hafa jedhee. Ameen. Boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga 14tti isa jiru nan dubbisa. Yeroo itti amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun isinirra jiru ta'uu isaa beekaa. Halkanichi sokkee guyyichis dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessa hojjetamu ofirraa fuunee hin gannaa. Mi'a lolaa isa ifa keessa ittiin hojjennu hin hidhannaa. Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessa deddeebi'anitti jiraanna malee albaadummaatti yookiis machiitti, alalummaatti yookiis gadhiisitti, nama loluutti yookiis weennootti hin jiraannu. Gooftaa Yesuus Kiristoos akka uffata sibiilaatti uffadha malee hawwa namummaa fooniif raawwattanii isa gammachiisuudhaaf garaa hin kenninaa. Kun dubbii sagalee Waaqayyooti. Lummaa duraan dursee nagaa hafuuraan dhiyeessa. Amantoonni waldaa keenyaa akkasumallee bakka garaa garaatti sababa ayyaanaatis ta'ee sababa garaa garaatti nu wajjin waaqeffachuudhaaf iddoo keenya jirtan akkam jirtu? Akkam jirtu? Bakka gara haaraatti ceetan. Baga ceetanii jedhe. Mee Waaqayyo isa dukkana keessa dabarsee eegee nu wajjin ta'ee ifa haaraatti yookaan akka aadaa keenyatti jedhamutti booqaa biraatti hin baasa. Kanaaf harka keessa wal turtuutaa Waaqayyoon galateeffata. Itti xiqqaata Waaqayyoon. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Wanta keessa dabarree dhufne tarii akka gisee ta'e salphaa fakkaachuu danda'a. Bara darbe, bara miixuu, bara ciniinsuu, bara yaaddoo garaa garaa tureera.
akka dhuunfaattis akka biyyaattis akka waldaattis rakkoon garaa garaa turaniiru. Garuu Waaqayyoon caala. Waaqayyo keenya guddaadha. Waaqayyo kallattii hundumaatiin nu gargaaree bara kana keessa harka keenya nu qabee yeroo namni baay'een gidiraa garaa garaatti qabamee biyyi garaa garaa wanti garaa garaa dhagahamaa ture. Anaaf isiniin garuu hin dhageenye malee ija keenya hin argine. Galanni isaaf haa ta'u. Waan baay'ee suukkanneessaa baay'ee dhagahaa baane garuu magaalaa keenya irra hin geenye, biyya keenya irra, waldaa keenya irra, mana keenya, maatii keenya irra hin geenye. Galanni isaaf haa ta'u. Kana hundumaa kan goone gaarummaa isaatiin malee gaarii hojjennee miti. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Egaa beeksisaa yeroo darbe beeksisneerra sanbata beeksisnaa iddoo tokko kutaa tokko dubbiseetan raawwadhaa. Innis egaa warri gidduu kana kadhannaa waliin kadhachaa turre hundi keessanii yaadattu baay'een sagaleen bara kanaa sagalee jajjabeessaadha. Waaqayyo fiixaan nuuf haa baasu. Waaqayyo nutti dubbataa tureera karaa namoota garaa garaa kadhannaa garaa garaatti dubbataa tureera. Barri fuula keenya dura jiru gaarii nuuf haa godhu Waaqayyo. Isaayyaas 54 boqonnaa 54 lakkoofsa 2 irraa eegalee kan amma 8 kan dubbisaa innis akkas jedha. Iddoo dunkaana kee dhaabbattu bal'isii, dunkaana kee haleelii dhisii, funyoo isaa dheeressi, qofoo isaas jabeessi. Ati gara mirgaaf gara bitaatti hin dagaagda. Sanyiin kee saba warra kaanirra baay'ee biyya ni fudhata. Mandara onee ture keessa namoota isaa hin galfata. Ati si'achi hin qaanoftuuti sodaatiin. Ati si'achi hin yeellaasifamtu lafa sin ilaaltu hin na'iin. Arrabsamuu yeroo dagatamuu keetiin irraanfatta. Qaaniinsa yeroo haadha hiyyeessaa turtees deebitee yaadattu. Inni si uume akka abbaa manaa siif hin ta'a. Maqaan isaa Waaqayyo Gooftaa Maccaati. Inni si fure isa qulqulluu kan Israa'el. Inni guutummaa biyya lafaatiif Waaqayyodha. Ati akka dubartii utuma isheen misirummaatti jirtu abbaan manaa ishee dhiisee akka isheen garaa ishee keessatti baay'ee gadditeeti. Waaqayyo garuu deebisee si waame. Ani yeroo muraasaaf si dhiiseen ture. Amma immoo oo'a guddaadhaan walitti sin qaba. Ani baay'ee waanan sitti aareef yeroo muraasa fuula koo sirraa dhokseen ture. Amma garuu jaalala bara baraatiin siin oo'aa jedhee Waaqayyo inni si furee. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Barri keenya bara inni itti aanu kun bara nagaa bara milkinuuf haa ta'u. Egaa rakkinoota baay'ee bara darbe keessaa akkuma hundi keenya iyyuu beeknu rakkoo garaa garaa keessa dabarreerra. Waaqayyo garuu harka nu qabee akka waldaa keenyaattis akka biyya keenyaatti akka magaalaa keenyaatti akka dhuunfaa keenyaatti akka maatii keenyaatti waan baay'ee keessa nu dabarseera. Rakkoon baay'een yoo jiraate Waaqayyo rakkoo sana caalee nu wajjin ta'eera. Barri 2017 immoo egaa kan itti dhageenye waan gaggaarii kan itti nuuf raawwatu wanta nuni feenee hawwinee argachuu dadhabne baratti argan keessumaa bara tokkummaa bara jaalalaa bara nagaa sabni keenya dheebote bara nagaa itti nuuf deebi'u nuuf haa taasisu Waaqayyo nu wajjinaa ta'u. Egaa yeroo ayyaana kana kabaju immoo akkuma maleeffannee rakkatoota dadhaboota nu gidduu jiran yaadachuudhaan isa Waaqayyo nutti kennee dadhaboota harka qalleeyyii warra yeroo kana wanta ofitti geessan hin qabne baay'eetu jira. Sababa garaa garaatiin adaraa keessan isa kana yaadadhaa. Waaqayyo kadhata keenya sanuun kadhanne nuuf haa dhaga'u. Biyya keenya biyya nagaa, naannoo keenya naannoo nagaa, yeroo Waaqayyotti caalaatti immoo yeroo Waaqayyotti siqnee Waaqayyo wajjin hariiroo keenya jabeeffannu bara akkasii nuuf haa taasisu Waaqayyo. Inni kan biraan hin darba. Waaqayyotti qabamanii jiraachuutu caala. Waaqayyotti maxxanuutu caala. Inni argamu kun inni fuulleetti nun ilaallu kun baay'een isaan darba nu dhiisee darba waan ta'eef barri nutti adeemnu kun bara caalaatti Waaqayyo wajjin walii gallee jiraannu nuuf haa ta'u. Waaqayyo bara kana bara nagaa bara jaalalaa bara eebbaa bara tokkummaa bara obsaan waan hundumaa dandeenye nuuf haa taasisu. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa.